Odoo gaddaam namichi haadha manaa isaa ajjeesee murtee du'aatiin adabameeti jiraam. Haadha manaa isaa lubbuu ishee baasuu duwwaa osoo hin taaneem qaama ishii hundumaayyuu foon irraa ciruun mana fincaanitti darbeeti jiraam. Akkasumallee qaama isii caccabsee lafee hundaa'uu caccabsee mana fincaanitti eega darbe boodan to'annaa seeraa jala oolee murteen du'aa itti kennamtee jirti. Bal'ina isaa kan isiniin geenyu tahaam. Odoo birootiin godina Shawaa Bahaa Fantaalletti miseensonni tuuta gadaa Karrayyuu fi jaarsolii biyyaa lakkoofsan 20 tan Amajjii 2025 hidhamaniin hanga ammaa eessa buutee isaanii dhabamuun akka isaan yaaddesse maatii fi jiraattonni Addis Istaandaarditti himan. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti dhageessoo. Odoo birootiin hogganoonni raayyaa ittisa biyyaa lolli akka dhaabbatuuf mootummatti wawwaachaate jiroom. Akkuma beekamu walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti hogganoonni raayyaa ittisa biyyaa lolli akka dhaabbatuu fi amma booda ajaja keessanillee isinirraa hin fudhannu, ajaja keessan isinirraa fuunee obboleeyyan keenya dhiiga ganna gurraa harka keenya kaafne jechuun yeroo adda addaa irra deebiin qeeqa mootummaa irratti kaasaa kan turan amma immoo gara dubartootaleetiin sagaleen isaanii akka dhaga'amaa jiru ni beekama. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti ni dhageessom. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Miidiyaam kun hangafoota oduuti. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Guyyaa guyyaan oduu odeessaaleen keenya kallattiin ufiin akka isin dhaqqabuuf fuula YouTube Oxygen Miidiyaam subscribe gochuun akkasumallee viidiyoo laayikii godhuun akka namoota baay'ee bira ga'u godhuu ni dandeessanii. Amma oduu bal'inaanii. Keenya jalqabaatiin hoggantoonni raayyaa ittisa biyyaa lolli akka dhaabbatuuf waywaachoo itti fufaniiti jiroom. Lola dhuma isaa hin beekne, lola dhuma hin qabne kan lubbuu isaanii gaaga'aa jiru gaggeessaa akka jiran kan hubatan loltoonni mootummaa waraana akka dhaabbatuuf gaafataati jiroom. Hoggantoota raayyaa ittisa biyyaa keessaa tokko ta'uu ishee kan himamu dubartii suurri ishee mul'atu kun waggoota 4 darban haala hamaa keessa dabarsuu dubbatti. Waggoota 4 kana miseensi keenya bishaan qabban argee hin beeku, uffata jijjiirratee hin beeku jetti. Haalli kun asumatti akka dhaabbatum hawwii qabdu dubbatteetti. Lola Oromiyaa keessatti geggeeffamuun loltoonni raayyaa ittisa biyyaa kumaatamaan lakkaa'aman dhumuu hin oolle jetteeti jirti. Duraan beeksisa baasuun humna barate simataa kan ture manni leenjii waraana Itoophiyaa har'a isa barnoota hin qabneeyyuu dhabeera jetteeti jirti. Fedhiin miseensummaa isatti dabalamuun gufateera. Akkasumallee inumaa waraana mootummaa ijaan arguu hawaasa hanga jibbisiisetti adeemuu isaa Birgeedar Jeneraal Kabbadaa Raggaasaa dubbateeti jira. Amma lolli akka dhaabbatuuf fedha akka qabanis jeneraalonni yookaan itti gaafatamtoonni raayyaa ittisa biyyaa dubbataniiti jiru. Kana kan dubbatan walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa bakka aangaa'onni mootummaa gurguddaan irratti argaman irratti. Odoo birootiin godina Shawaa Bahaa Fantaallee miseensa tuuta gadaa Karrayyuu fi jaarsolii biyyaa lakkoofsan 20 ta'an Amajjii 2025 hidhamanii hanga ammaa eessa buuteen isaanii dhabamuun akka isaan yaaddesse maatii fi jiraattonni Addis Istaandaarditti himaniiti jiru. Namni miseensi maatiin isaanii jalaa hidhame tokko hanga ammatti iddoo isaan jiran akka hin beekne, du'anii fi jiraachuu isaanii hin dhageenye jedhanii jiraatan aanichaa biroos ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu bara 2021 yaadachiisuun taateen sun akka hin deebine sodaa qabna jedhaniiti jiru. Kanumaan wal qabatee walitti qabaa itti aanaa gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa kan ta'an abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa yaada Addis Istaandaarditti laataniin hidhamuu namoota kanneen odeeffachuu eeruu garuu garam akka geeffaman ani hin beeku jechuun eeruu isaa Addis Istaandaardiif kenneeti jira. Odoo birootiin namichi qaama haadha warraa isaa cicciree ajjeesuun himatame adabbii du'aa itti murtaa'eeti jira. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee keessatti namni Taayyee Boggaalaa jedhamu kan haadha warraa isaa ajjeesee qaama ishee cicciruun reeffa ishee mana fincaanitti gatuun himatame adabbiin du'aa akka itti murtaa'es ministeerri haqaa beeksiseeti jira. Himatamaa yakka kana raawwate hagayya 27 2024 ALI tilmaaman sa'aatii 5 hagayya 28 2024 ALI galgala sa'aatii 12 cinaa gidduutti yoo ta'u jalqaba haadha warraa mukaan rukuteem
ajjeesuu himate jira. Himatamaan kun reeffa ishee achi dhiisee erga manaa bahee sa'aatii muraasa booda deebi'ee lafa isheen itti kufte irraa harkisee mana fincaanitti geessuun miila ishee tokko kaasee qaama ishee hunda kukkutee maricha yookaan mana fincaanii geessuun achitti gateeti jira. Miila ishee guutuu hamma lafee ishee qullaa ta'utti foon irraa cicciree mana fincaanii keessa darbuun sana booda lafee miila ishee lamatti cabsee bakka lamatti addaan cabsuun achumaan mana fincaanii keessa kaa'uu isaa ibseeti jira. Itti aansuun hanga hagayya guyyaa 30 akka homaa hin uumamnetti mana turuun achi boodan guyyaa 15f mana cufatee baduu hordofee koomishiniin poolisii Finfinnee hordofii taasisuun to'annoo jala oolchee abbaa alangaa federaalaa himata irratti baneeti jira. Adeemsa dhaddacha wal duraa duuban hanga mana murtii waliigala federaalatti ol iyyannoon dhiyaateen himatamaa kana irratti murteen du'aa darbuu ministeerri haqaa ibseeti jira. Kun ilma namaa biraa miti rabbi irratti illee cubbuu guddaadha. Dubartiin laaftuudha, dubartiin humna hin qabdu osoma jedhamu, dubartii haadha dhiiraa akkasumallee dubartii haadha goota deessem haala kanaan itti taphatuun baay'ee waan nama dhukkubsuudha. Kanumaan wal qabatee taateen kun kana qofa osoo hin taane Itoophiyaa keessatti irra deddeebiin dubartoota keenya irratti yeroo raawwatamu argaate jirra. Mootummallee waan kana waan beekaa itti dhiise fakkaata. Osoo murtee laalessam irratti kan fudhatu tahem kan kaleessa irratti har'a hin deebi'amu ture. Hundaafuu dubartoota keenya waaqni isiniif haa dirmatu jenna. Odoo keenya xumuraatiin muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Jimma biyya isaa xayyaaraan dhaquun dhagahameeti jira. Muummicha ministeeraa qofa osoo hin taane aangaa'onni mootummaa gurguddaan bulchituu yookaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dabalatee Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi aangaa'ota mootummaa gurguddoota dabalatee tokkolleen osoo hin hafin biyya Jimmaa, biyya Abbaa Jifaar, biyya Shanangibee gahaniiti jira. Haala nageenya biyya keenya irraa kan ka'e biyya silaa konkolaataan deemamu muummichi ministeeraa jaallan isaa waliin heelikooptariin gara Jimmaa balali'eeti jira. Kana ragaa kan arganne yeroo inni xiyyaara irraa bu'u ragaa achirraa argannedha. Suuraa fi viidiyoon achirraa gamana nutti as balali'e Dr. Abiy Ahmad Finfinnee irraa akka konkolaataan hin deeminiin akka heelikooptariin biyya Abbaa Jifaar dhaqe ni mul'ata. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media oduuf odeessaaleen keenya irraa isiniif qabannee asuma irratti kan goolabamu taham guyyaa guyyaan oduu keenya argatuuf fuula YouTube Oxygen Media subscribe godhuun miseensa maatii keenya ta'uun dagatinam viidiyoo like godhuun akka namoota hedduu bira geessu godhuu ni dandeessaniim. Sagantaan keenya kanarraa asuma irratti goolabamam sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa taham.